Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa salaamtan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa oduu kan isinitti mo'aan Umar Sabaati. Godina Walloo gandoota aanaa Artummaa Fursee jala jirtu hundarratti marii yeroo muddamaa akka taasifamu ajajni qaamolee PP irraa darbee jira. Akka maddi keenya kun jedhutti gandoota gariin keessatti mariin guyyaa har'aa gaggeeffamuu eegaleera jedhu. Gandi keessatti eegale kun qori fursee tahuu mirkaneeffannee jirra. Mata dureen marii kanaas shaneen biyya keenya seentee jirti haalolluu jedhanii uummata hallayyatti dhiibuu fi harkii fi harka wal nyaachisuudhaaf biltiginnaan machaawaa akka jirtus maddi keenya kun itti dabaluun himaniitiin jiru. Uummanni keenyas waan darbe irraa fakkeenya fudhatuu qaba jedhu. Akkuma isiniif gabaasaa turretti aanaa Jillee Dummuugaa keessa haalli jiru baay'ee sodaachisaadha jedhu. Sababa lola ji'a bitootessa 20 bara 2021 finxaaleyyii Amaaraa fi Oromoo gidduutti taheen aanaa Jillee qofa keessaa ilmaan Oromoo namni 90 akka qabamu mootummaan federaalaa akka qorataa jiru maddi keenya kun itti dabaluun ibsee jira. Godinni ammoo baay'inni namoota qabamanii kan mormu harka 100 keessaa 60 Jillee irraa akka qabamu jechaa jiru. Walumaa galatti wanti araara jedhamaa ture ilmaan Oromoo hidhatti guuruuf waan daandii baafatan malee dhugaa akka godina sana keessatti nagaa fiduuf hin taane haala deemaa jiru kana irraa namni sammuu qabu waa hedduu hubata jedhan. Cinatti waan deemaa jiru kana adda baafatuuf jecha hojjetaa mootummaa tokko kan bilbilaan dubbisnee turre haalli deemaa jiru zulmii gurguddoo jechuun sodaa qabu nuuf qoodanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti poolisiin federaalaa ilma Oromoo maqaan isaa Juhaar jedhamu kan uffata aadaa Oromoo gurguruun beekamu maaf uffata Oromoo gurgurta jechuun akka yakkamaatti gurbaa kana uleedhaan cafaqanii miidhaa jabaa irraan gahuun fuudhanii achuma gara kaampii isaanii Irgii bakka jedhamutti geessanii hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni madda nageenyatti himan. Gurbaan kun erga qabame guyyaa 3 dura yoo ta'u hamma guyyaa har'aa kanatti mana qofaatti hidhanii dararaa irra gahaa akka jirus dhaga'amee jira. Aanaa Dawaa Caffaa ganda Misiraataa fi Madaraa Hambaa jedhamu keessatti mootummaan Biltsiginnaa maqaa karaa baasuu jedhuun qabeenya ilmaan Oromoo kan akka manaa, mangoo, burtukaanaa fi kan kana fakkaatan hedduu buqqisanii gataa akka jirantu barame. Qabeenya ilmaan Oromoo yeroo kamuu qaama mootummaatiin mancaafamu kamuu nama saniif gatii qabeenya isaa tasuma hin kaffalamuuf hin kaffalameefis hin beeku jedhu maddi keenya kun. Ummataaf daandii baasna haala mijeessina karoora jedhu qabatanii deemanillee wanti isaan hojjetan caalatti hamilee ummataa cabsuu fi dantaa ummatichaa hin eeggannedha. Kaaba Oromiyaa Wallootti kun aadaa tahee jira. Wanti akkasii silaa tahuu hin qabu ture biyya mootummaa qabdi jedhamu keessatti kana hunda nu taasise tokkummaa dhabuu keenya jedhan. Walloo magaalaa Kamisee keessatti hooggantoonni godinichaa guyyaa kaleessaa warroota TPLF loluuf deemaniif maallaqa sassaabaa jechuun gaggeessaa waliigalaaf kallattiin kennaa oolan. Lolli kaabaa erga injifannoo warra TPLF hin golabame mootummaan naannoo Amaaraa muddamsuu cimaa keessa jira. Naannoon Amaaraa kallattiin godinaalee naannichaa jala jiraniif kenneen namoota dandeettii loltummaa qabanii fi umriin lolaaf ga'e hunda qindeessanii akka dirree lolaatti ergan ajaja dabarsee jira. Haaluma kanaan godinni keenya namoota akkasii qindeessee erguuf bobbaa namoota galmeessuuf akka eegale isiniif gabaasnaa turre. Guyyaa kaleessaa adoolessa 9 bara 2021 gaggeessitoonni godinaa gaggeessitoota waliigalaaf maallaqni warroota dirree lolaa deemaniif akka walitti sassaabamu kallattii kaaniiru. Ummatni keenya ofiifuu buqqa'ee alatti rooba fi aduun miidhamaa jira. Warri aantummaan ummataa ittiin dhagaamne kan gaafa rakkoo ummatatti baqatanii gaafa rakkoo keessa darban ummata dararan kun ammaas ummata keenya ibidda rasaasatiin waaduuf olii fi gadi fiigaa jiran. Ummatni keenya warroota akkasii ofirraa salphisuu qaba jedhan namni odeeffannoo kana madda nageenyattiif laate. Jaalbattee Urgeessaa reebicha mana hidhaa keessatti irratti raawwatameen miidhaan irra ga'ee jedhamaa jira. Itti gaafatamaa sabquunnamtii ABO kan ta'e Jaalbattee Urgeessaa mana hidhaa PP Awaash Malkaasaa keessatti reebicha poolisii PP'n irratti raawwatamaniin miidhamee akka jiru gabaafamaa jira. Jaalbatteen reebicha irra ga'een mataan burruuqee yaalallee akka dhorkame odeeffannoon bahaa jiru ni addeessa. Jaalbattee Urgeessaa dabalatee hogganoonni fi miseensonni fi deeggartoonni ABO hedduun adda keessatti dararaa gurmuun mooraa leenjii Awaash
malkaa isaatti hidhamanii dararamaa jiraachuun beekame. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun biyya keessaa kan hangammaatti daawwattanidha. Oduu dubbisuun kan isinii waliin ture Anumar Sabaati. Oduu biyya alaa Saayid Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaatiin ammoo sagantaan nyaataa addunyaa World Food Program konkolaattota fe'iisaa 50 deeggarsa namoomaa gosa adda addaa naannoo Tigraayitti geessaa akka jiru beeksise. Odeeffannoo marsaalee hawaasaa gubbaatti maxxanseen sagantaan nyaata addunyaa miidhaa lubbuu baraarsaa meetirik toonii 900 boba'aa meeshaalee deeggarsa fayyaa fi dahannoowwan adda addaa fe'ee gara Tigraayitti qajeeluu ibseera. Deeggarsi kun kan walitti qabame maqaa hawaasa deeggarsa namoomaa arjoomuu akka ta'es ibseera. Ejensiin oduu Itoophiyaa gabaasa jimaata baaseen konkolaanni fe'iisaa gurguddoon 40 ta'an magaalaa guddoo naannoo Affaar Samaraa irraa wantoota nyaataa fi nyaataan ala ta'an biroo fe'anii naannoo Tigraayitti socho'aa jiru jedhe. Mootummaan federaalaa hawaasni idil addunyaa uummata Tigraay jiruuf deeggarsa akka dhiyeessu gaaffii dhiyeessee akka turee fi deeggarsi kunis akka qaqqabu hojjechaa jira jedha ejensiin oduu Itoophiyaa. Haalli dhiyeessii deeggarsa namoomaa Tigraay maal irra jira? Balallii deeggarsa namoomaaf Tigraayitti godhamuuf qajeelfamni bahe deeggarsi namoomaa naannoo Tigraayiif dhiyaachaa jiru harki 70 mootummaa Itoophiyaa kan hafe harki 30 immoo dhaabbilee idil addunyaa deeggarsa dhiyeessaniin kennamaa akka jirus gabaasaaleen adda addaa ni mul'isu. Mootummaan Itoophiyaa kophaatti naannoo Tigraay keessatti labsii dhukkuba dhaabuu erga labsee fi humnoonni isaa fi bulchiinsi yeroo naannichaa Maqalee gadhiisanii erga bahanii mootummaan deeggarsi akka hin geenye danqaa jira jedhame gamtaan Awurooppaa qeeqeera. Mootummaan Itoophiyaa komiin kun bu'uura kan hin qabne jechuun morma. Inumaayyuu dhorkaan balallii gara naannoo Tigraay labsame wayita jirutti dhiyeessitoota deeggarsa namoomaaf addatti balalliin hayyamamuu ibsa. Raawwii balalliiwwan gara naannoo Tigraayitti achis gara gidduu biyyattii godhamu ilaalchisee qajeelfama haaraa baasuus beeksiseera. Gabaasni UN dhiyeenya bahe naannoo Tigraay keessatti namoota 400,000 ta'an beelaaf hamaaf saaxilamuu fi namoonni miliyoona 1.8 ammoo deeggarsa nyaataa hatattamaa kan barbaadan ta'uu mul'isa. Deeggarsi hatattamaa kan isaan hin geenye yoo ta'e hedduun beelaaf saaxilamuu malus jedhe. Sagantaa nyaata addunyaa torbee dhume kana keessa kibba lixa Tigraay keessatti namoota 27,000 ta'aniif deeggarsa dhiyeessuu ibseera. Konkolaattonni isaa fe'iisa hedduun amma gara Tigraayitti socho'aa jiran haala teessuma lafaarraa kan ka'e daandii dheeraan kan eeggatu ta'us hojiin isaanii osoo hin dhaabbatin akka itti fufu ibseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gita isaanii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin akka himanitti US haleellaa saayibarii Raashiyaa irraa dhaqqabuuf tarkaanfii barbaachisu hundaa'uu ni fudhatti jechuun Waayit Haawus gabaase. Haasaa bilbila dheeraa sa'a tokkoof gaggeessitoota lamaan gidduu ture irratti gaazexeessaan Raashiyaa irratti tarkaanfiin ni fudhatama jedhee gaafannaan eeyyee jedhan. Mooskoon garuu himata Ameerikaan dhimma haleellaa saayibarii irratti irra deddeebiin Raashiyaa qunnamuu himtu dharaa jedhan. Haasaa bilbilaa Baayidenii fi Puutiin jimaata gaggeessan marii ji'a darbee Jeeneevaatti gaggeessan hordofeeti. Haleellaa saayibarii tibbana akkan dabalee fi kaambaanoota 500,000 hojii dhaabsisee hordofeeti mariin kunis kan gaggeeffame. Ifa godhee itti himeera. Mootummaan ispoonsara ta'uu baatus opereeshiniin kaffaltii beenyaa raansaamweer biyya isaa irraa yeroo dhufu Ameerikaan osoo odeeffannoo kenniteef qaama irratti hojjechuu barbaadan irratti hojjechuu akka danda'an ni eegdi jedhan Baayiden. Haasaa bilbilaa booda yeroo miidiyaatti dubbatan. Joo Baayiden pirezidaantii US isa duraa ture irraa addaadha. Puutiin Iraan haleellaa Israa'el buufata niwukileeraa ishee irra dhaqqabsiifteef haloo baatii jedha Zaariif. Gaazexeessaan Ameerikaa serverii haakeroota yookaan qaama haleellaa saayibarii dhaqqabsiisu ni haleelti jedhee gaafannaan eeyyee jedhan pirezidaantii Baayiden. Jimaata booda garuu Mooskoo waa'ee haleellaa saayibarii kana irratti Ameerikaan nan qunnamne jette. Raashiyaa yakka odeeffannoo irratti dhaqqabu balaaleffachuuf qophii taatus ji'a darbe keessa gaaffiin kana ilaallatu diippaartimentii US irraa dhufee hin jiru jedhe ibsi waajjira Puutiinii bahe. Qondaalli mootummaa US maqaa hin dhaamne tokko ammoo yaada Raashiyaa kana hin fudhanne. FFP'tti akka himetti bulchiinsi Baayiden tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaaffii baay'ee fi addattis dhiyeessaa ture jedhan. Ibsi Kireemliin akka jedhutti qaamoleen lamaan nageenya odeeffannoo irratti wal deeggaraa turan. Raashiyaan hojiin kun dhaabbata ogummaa fi siyaasaan ala ta'uun karaa qunnamtii addaa akkaataa seera idil addunyaatti hojjetamuu qabaa jedhan. Biyyoonni lameen yeroo haasaa bilbila isaanii kanatti Sooriyaaf deeggarsa namoomaa gochuuf waltumsuuf walii galaniiru. Raansaamweer jechuun kaffaltii haakerootni odeeffannoo dhaabbata tokkoo buutuun gadhiisuu fi ammoo gaafatan yeroo dhiyoon as akka dabaleera. Ameerikaan akka jettu haleellaan cimaan irra gahe Raashiyaa irraa dhufaa kan turee fi beekumsaan kan gaggeeffame akkasumas tajaajila nageenya odeeffannoo Raashiyaa irraallee beekamtii kan qaban ta'uu agarsiisaa jette.
Egaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa kan qindeessee simbiraan gahaa ture Ana Saayid Dawweetii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaatiin kan nu faana ture Mu'ee Callaa odeeffannoo guyyaan baruutiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.